Linama addunyaa kanarra jiru hunduu baada amantii fi duudhaa ofii qabamu aadaa fi amantii qabu kanammoo gagabbifachaa walirraa fudhachaa walii qoodaa haftee dhaloota isaa taasifatee ofiitti jiraatee labataaf dabarsaam. Oromoonis osoo addunyaan kun sirna ittiin bultee wal bulchitu hin sirneeffatiin duraan sirna gadaa tumachuudhaan hambaa dimokiraasii dhala namaa kaahiraam. Situ sirna gadaa fi amantii waaqeffannaa kan ta'in sirni galataa yookaan irreechammoo sirna galataa fi mallattoo dhugeeffannaa nagaa fi nageenyaa sabichaa ta'uudhaan Oromoo waliin waa hiraam. Kanaaf irreechi qabeenya guddaa Oromoon akaakuu fi abaaboo irraa dhaalee wal dhaalchiseedhaam. Seenaan achi as dhuftee irreechaa yoo himamu osoo amantiin kamuu gara Itoophiyaan dhufiin duraam Oromoo fi Amaarri Gondar iddoo Jaan Takkal jedhamutti gamtaadhaan irreeffachaa akka turan ragaan lafa jiraam. Garuummoo erga amantaawwan garaagaraa gara Itoophiyaa dhufanii iddoowwan galataa fi wiirtuuwwan irreechaa umurii gara Finfinneetti Finfinnee ammoo gara Walaabuutti siqaa Gondarra hanga dhoowwamuutti gaheen. Irreechi Finfinnee akkan irreeffatamne dhorkameen jaarraa tokkoo fi walakkaa boodaan qabsoo dhiigaa fi lafeetiin injifannoon gonfamee 2012 kalakkoofsa Itoophiyaa irraa eegaleen barana marsaa 5ffaadhaaf irreeffataman. Oromoonni Finfinnee kanaan dura sirnaa fi ayyaanota isaanii humnaan dhoowwamanii abbaa jilaa isaanii irraa fudhatamee iddoo itti ulfoo isaanii baafatan dhabanii turan iddoo itti jiraatanii fi irreeffatanitti kaartaa fudhatanii abbummaan isaanii mirkanaa'eeraafi abbaan raddaa isaa irratti irreecha kabajatam. Ayyaana guddaa irreechaa miliyoonota hirmaachisu kana Oromoon ofii fi michuuwwan isaa biyya keessaa fi alaa dhufan waliin kabajachuudhaaf jala bultii isaatti of mimmiidhaqsaa jiram. Magaalaan Finfinnees miidhagdee hawwata turizimiitiif madda galii ta'uuf jirti. Hoggaan qeerroowwanii yakkoon qarreewwanii marjeenyi haadholii hundi irreecha faayuudhaaf sonaaniiru. Garee ofii gabbisayyoon abbootii gadaa fi jeekkarri haadholii siinqee sirna kana dabaalanis hawwii guddaadhaan eegamaa jiru. Malkaa fi ayyaantuun nagaa fi nageenya labsuun dahoo sabaa fi sabaaf sablammootaa kan taate Finfinneen ayyaana guddaa irreechaan faayamuudhaaf of shoshoolaa jirti. Manneen sabaa fi sablammootaa hundaa Finfinneen walii birraa urgaa'aa jiraattotaa fi keessummoota isheetiin bagaboo qaabirraa baatanii irraadhaan hooquba jettan waan horattan faanaa kanuma saddeetaaf siniyaa naanna'u jechaa jirti. Ganni dukkanaan irraan ammoo ifaan akkuma mallatteeffamu irreechi mallattoo nagaa fi nageenyaati. Irreechi iddoo galataa bakkeetti uumaan hundaa kan waaqaaf galata itti galfatudha. Oromoon osoo hin irreenfatiin dura namni hundi waliif nagaa ta'uu gaafata. Kan wal dhabee kan afaan jala wal darbee osoo walitti naraaramiin osoo waliif hin dhiisin malkaa bu'ee waliin hin irreeffatu. Kanaaf kan irreechi nageenya jennuufi irreechi kan hundaa kan waloo iddoo amantii daneessaa iddoo afdaneessaa iddoo sabdaneessaa iddoo siyaas daneessaa iddoo hunduu itti wal arguu iddoo ulfinaati. Namni irreecha dhaqee akkuma ofii fi waliif nagaa hawwuu biyyaaf quufaaf gabbinaa badhaadhinaaf nagaa hawwam. Guyyaan irreechaa guyyaa nagaati. Guyyaa of kaltii. Guyyaa itti uummanni miliyoonaan lakkaa'aman afaan tokkoon uumaa isaaniitiif iddoo tokkotti galata galchanidha. Oromoon sirna isaa qabsoo guddaadhaan deeffate kana kunuunfatee turfachuudhaaf waan guyyaa sana hin taane dhiisee nageenya waloosaa fi kan biraa eeguu qaba. Finfinneenis guyyaa nagaa fi galataa kanatti keessummoota ishee hundaan hanaa dhufu jettee ni keessummeessiti. Baga geessan baga keenye irreecha nagaatiin irreeffadhaa of falaa birraa booqas gahaa waaraa jaalaa irreecha bara dhufuus qaqqabam.